Akka mootichi iddoo dhaaba waynii keetii naaf kenni jedhee yeroo gaafatetti naabuteen garuu deebisee haala abbaa kootii siif kennuu Waaqayyo naa oolchuu ittiin jedhe. Mootota isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 3. Gangane amantasa emasi
Tasalonkeetti waa'ee Siyooniif callumaa hin jiru Yerusaalemii kaniin boqonnoo nafaan mana kee na gube keessa koo Gooftaan naaf eegi daangaa amantii koo Abbaa koo siif lachuu Waaqayyo na baraaroo dhiigaa naaf kennameera kan na nabsiisu hin jiru dabaree naanna ga'ee baay'ee wareegamanii amantaa koon geeddaroo argee fi meetii ilaalee. Fadangalamayong ayong sirafane Jerusalem anako arab ni ko lagugo nadagato mirgiko wae Sionif chalumay jado Jerusalem kanin bokondo nafan manake nagube keessa koo Gooftaan naaf eegi daangaa amantii koo Abbaa koo siif lachuu Waaqayyo na baraaroo dhiigaa naaf